Yesus Kristos yakama damo yakama miti. Yakkamaa miti. Gobas nama yakkamaan ta'in kana ajjeesuun cubbuudha moo cubbuu miti? Cubbuu miti waaqayyootu yakkamaa isa godhe waan ta'eef. Wayyo. Mata. Ati diramaaf taata bee dhugaa rabbi. Diramaa hojjechaa jirta. Yesus Kristos waaqaan qaba jedha akka inni waaqa qabutti ni amantaa? Abuna michana nake subbo. Yesus Kristos waaqa bara waaqa jannata namaa kennu. Kan wasitti oge mee kiristaana ta'e mee abumaas. Meeqoo egaa? Kiristaana jechuun maali? Maal jechuu kiristaana? Waan dhugani moo waan nyaatani? Eessatti jireenya bara argatan. Eenyu eessatti akkas jedhamee kiristaana ta'a? Kiristaana yoo taatan jireenya bara argattanii. Maa bokkumatti hin beekamaa kun akkumatti nama hangalaa. Ragaa waan Adam maaliif Adam cubboo jennaani. Haa hojjetu ka Adam dantaa atuu hojjechaa jirtaa mi cubbuu? Lek barka amma Adam kun beektaa nu wajjeesi Adam ifaa waan kun immoo nu godhanii. Nu balleessanii kan kunoo biyya lafaa keessatti tankaraataa jirra. Adam maal si godhe Adam? Tankaraataa jirra isla on akkas isaan abbo. Maal si godhe Eliyaas? Adam ndo goggore ka. Haa dogoggoree si dogoggore Adami. Ati Adami? Maal yoo Adam godhama ndo godhama dhalatanii eessa dhumna deenu isla. Toora iddoo dhaloota kennaa namni ree. Okay, osoo abbaan kan kee eenyu abbaan kan kee bayyanaan osoo hin jiraatin hin jiraatta ati biyya lafaa kanarra. Jiraat. Gobas. Okay, ati yoo gartee yakka dalaydee Itoophiyaa keessatti makki konkolaataadhaan nama ajjeefte abbaa kee mana hidhaa dhaqamoo ati dhaqamaneedha? Irra naa deebi'amee fam. Itoophiyaa keessatti seera mootummaa cabsitee yoo lubbuu namaa baaste ati mana hidhaa dhaqilintoo dhaqamoo abbaa kan keetu bayyanaa dhaqa? Ana dhaqa. Yoo abbaa kan kee keessa noo? Maal akkasin jedhamu abbaa kee maaf geessu ree? Ana kan badi balleesse waan ta'eef. Gobas. Yoon jalaa yoon badillee malee. Gobas. Eenyu kan baala ija mukaan san nyaate Adami moo Iliyaas? Baala mukaa kan nyaate moo? Adami moo Iliyaas? Tokkuma taa'ee reebboo dubartii yookaan isa taa'abboo. Yeroo jara kan nu balleessite immoo. Yeroo nu balleessite. Waan jedhe okay abbaan kan kee yakka yoo okay abbaan kan kee hattu yoo ta'e hattu ni taata. Amma waa jalqabaati mala inni ammaa fi inni uumama jalqabaa tokko reemma. Waan jedhe dhaggeeffatu. Jalqaba jalqabaa kaanii achi dhumne. Okay ilmi waaqayyo amma fakkeenyaaf Yesus Kiristoos ilma waaqayyo ta'e amantaami? Yes. Gobas ilmi waaqayyo waaqaa jettee amanta ilmi hattuu toota hattuudha. Namaa fi hojii namaaf hojii waaqaa maa walitti dhufare? Inde? Akkamitti ilmi waaqayyo ilma waaqaa ta'e ilmi abbaan hattuu ilminis hattuudha. Apa kafirra nimbu bakan. Himbuin waan jedhe kan baala mukaa jannata edan keessatti iddoo sanitti baala sana nyaate Adami moo maatii gartee bakkanaati. Fudhatee takkutuma tan hojii mana adeemu umrii isaa. Elias? Waan takkaayyaanne dha. Maal jarri lama nyaateetti lama adamatu maanu. Waan nyaatu takka waan akkasii jira dha yaadeen beekun. Yaanne. Elias kanko. Elias jaruma waan siin jedhe Adamii fi Heewaantu ija mukaa san nyaate moo Eliyaasii fi maatii bayyanaan nyaate ija mukaa sana? Adami waan
Isaan tu nyaatee bari'a. Isaan kan nuyi isaa irra reejal qaba boo. Isaan irraa kan jedhamu neeree nuyi. Sigalee jira. Seera okay. Seera waaqayyootu seera namaa caala moo seera abiyyiitu seera waaqayyoo caala? Ay, seera waaqayyootu seera namaa caala malee. Boobas seera abiyyi Gaafi xiqqoo ishee nama qabadhuuti. seera abiyyii keessatti yoo ati lubbuu namaa baafte kan mana hidhaa hidhamu Iliyaas immoo bayyanaadha. Lubbuu namaan baasu kaa. Okay, ayyaa fakkeenyaaf biyya lafaa namni tokko abbaan yoo ilmi lubbuu namaa Itoophiyaa keessa yoo baase abbaadhaatu mana murtii dhaddacha mana murtii dhaqee hidhama moo namtichuma lubbuu baasisantu hidhama? Ilaaheen kun illee salphoo gaaffatteen abbaa lubbuu baasee. Deebisi. Wayifiinsi jedhe deebisi. Namni tokko ilmi isaa yoo gartee abbaan isaa takka ilmi isaa lubbuu namaa baase qaama lubbuu namaa baase santu poolisni qabee mana murtii dhaddacha murtiititti murtii irra dabarsee hidhama moo qaama lubbuu namaa ajjeesin santu hidhama? Hallelujah. Hallelujah. Awwaata galtee fi bar hin deema jedhe. Akkana na mudata garte. Galanni rabbi faatoo. Addisu. Yaa. Nagaan si faatoo jirtu? Nagaa akkamitti? Ayya galata isaa. Akkamati? Nagaa jira alhamdulillah. Islaamaati? Islaama. Islaama taatee duba. Maal jettan? Bareedaadha iyyee qo'e. Duula. Garee ahlul qaarada tol khanazir tana dubbisnaa qo'e waa xiqqoo. Waa abada Duula. Hayyee Abbo Mu'az jira. Akkamitti nagaan siif haa ta'u? Walumaanuu galatoome. Atillee si akkam jirtu? Jirra galata waaqayyoo akkam naguma? Wayya galata isaa obboroo na biraas bariitee jirti qursii illee nyaanne. Xalaan cufatin haa ta'a. Ol keessa jirra maa? Nu biraa dhiitee jirti. Baga dhiitee maal bareeda. Munzir jirtu. Yaa ta'u naguma kaa. Waan jedhe waan gaafadhe seera gartee seera mootummaa biyya lafaati seera waaqayyoo kamtu gartee hunda caala kamtu gartee sirri kamtu equally gartee feeridha. Anaan gaafachaa jirtaa? Takkan jiru nu gaafachaa jiru. Suma qofa ammarraa jalqabe. Maal seera waaqayyoof seera namaa walitti finnaree maal wal bira qabda seera waaqaaf seera namaa? Goobas. Arra gartee yoo gartee biyya lafaa kanarratti ati dogoggora tokko dalaydee yoo gartee dogoggora tokko dalaydee yakka tokko dalaydee seera mootummaa cabsitee atiitu mana dhiyaatamoo abbaa keetu hidhama bakka kee. Akka seera namaatti immoo yoo dogoggora dalage natu seera namaa si qabu jira. Seerri namaa kan lafa kaayee jiru nama yakka dalagee isumaan mana murtii dhiyaata malee namni yakkan dalagee hin dhiyaatuumi. Akkasiidha seerri namaa. Gooba seerri san fudhatama ni qaba jettee yaaddamoo hin qabu jettee yaadda si biratti. Waan biyyi irratti walii galee waan ta'eef fudhatama qaba jedhee yaada. Akka seera biyya. Ati seera san hin fudhatamuu hin faalle seerri san feeri nama ajjeese isuma santu hidhama moo nama ajjeesintu hidhama si biratti loojikli seeruma gartee namaatittu. Nama ajjeese sanatu hidhama Abbo Mu'az. Nam fudhadhama afaan hin fudhadhu. Akka seera waaqayyootittu nama ajjeeseetu hidhama moo nama ajjeesin hidhama? Akka seera waaqayyootti moo? Akka seera waaqayyootti isa kamiin maaliif deemte garuu natti himi? Naa deebisika akka seera namaatitti akki biyya lafaa seerri ilmi namaa kaayyatetti seerri ilma namaa mirga waa gartee nama eeguudhaaf namuma yakka dalage santu yakkamaadha mana murtii dhiyaata akka seera waaqayyootittoo namuma yakka dalage santu guyyaa boru yakkamaadha moo qaama yakkan dalagiin cubbuun qabne irraa qulqulluutu yakkama. Qaamni yakka dalage yakkamaadha.
akka waaqayyootitti sin jedhe waaqayyoon nama yakka dalageessan irratti gartee murtoo murteessa moo qaama yakkan dalagin irratti murteessa yabadi qaama yakka dalage irratti murteessa gobas ilmi namaalleen akkasuma hojjeta waaqayyoolleen akkas akka hojjetaa miti hayyee deemi gara matarwee keetti deemsi jedhe kanu mata dureen kiyya kanuma eenaan jedhi jedhi deem rakkoon qabu yeesiin jedheera maal taate gobas Yesuus Kiristoos yakkamaadha moo yakkamaa miti yakkamaa miti gobas nama yakkamaan ta'in kana ajjeesuun cubbuudha moo cubbuu miti cubbuu miti waaqayyootu yakkamaa isa godhe waan ta'eef Wayyo ayya irra deebiin gaafadha waaqayyoon ajjeechatti nama ni ajaja lubbuu namaa baasa ajjeesaa jedhee hin ajaja waaqayyo inni kun maaliif akka inni ajjeefame dura sii galuu qaba kaa maaliif ajjeefamee siin hin jenne waaqayyoon abboomii kurnan keessatti hin ajjeesinii kan jedhu caafee jira moo hin jiru caafee jira waaqayyoon nama cubbuun qabne ajjeesa Abu Mu'aaz nama okay fakkeenyaaf yoon si ajjeese ani cubbuudha moo cubbamaa miti cubbamaadhaati gobas waaqayyoon Abu Mu'aaz deemi duula ajjees jedhee nama ni ajaja nama yakka hin qabne nama yakka qabus ajjeesaa ni jedha kana sin ajaju siin waaqayyo gobas Yesuus Kiristoos ajjeefame moo hin ajjeefamne ajjeefameera Yesuus Kiristoos qaamni ajjeese san yakkamoodha moo warra qulqullaa'oodha qaamni ajjeese yakkamaadha baazewee yontene abumas qaamni Yesuus ajjeesan ajaja waaqayyoon raawwatan moo ajaja seexaanaan raawwatan macaafa qulqulluudha yoo deemne wayyuure macaafumaan hin deemi qaamni macaafumaan hin deema kunoo macaafaan na bira jira feeto ingiliffaa feeto amaariffaa oromiffaa dachii mana nu godaansise waan jedhe qaamni Yesuus ajjeese yakkamoodha ila abbummaas waan tokko sii galuu qaba loojikii kanaan yoomiyyuu waa Yesuus Kiristoos ilaaluu hin dandeessu loojikii kana keessa qabda waliigalle seera ilma namaarra waliigalle ilmi namaatu nama yakka dalage isuma yakka dalage sanidhaan fudhatte sanis sittani maana dhaggeeffadhan immoo Ma nakti amma ragaan naa deebisa. Baay'ee asofte waan ta'eef. Baay'ee asofte miti re. Sittani maana dhaggeeffadhan. Gaafuma tokko irraa hin deemne waan si gaafa jiru. Warri Yesuus Kiristoos du'e moo ajjeefame moo hin ajjeefamne naan ajjeefame naan jette goobas. Walumaa galaa loojikii kanaan deemuu hin dandeessu siin jedhe. Ulaan afaan hin haasawin kaa maali si gaafa jira miti sa'as gaafate. An deeqaa lamatti sirraa fixuu fadhaarra I don't want to waste my time like 5-10 minutes wajjin. Imbeeta boodatu hin didda immileeta. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos du'e moo hin duune irraan si deebi'ee si gaafadha. Uummanni haa dhagaani. Du'ee siin jedhe. Goobas Yesuus Kiristoos qaama qulqulluu warra ajaja waaqayyoo abboomii waaqayyoo fudhatee deemuutu Yesuus ajjeese moo warra gartee oduu seexaanaa gartee ajaja seexaanaatiin deemuutu Yesuus ajjeese. Macaafarraa gaafa dubbiste maal argite? An siin gaafadhe inni garee waa takka macaafarraa siin gaafachuu jira siin kiristaana. Lakki macaafa dubbisi kaa macaafaan deemnaa siin jedhe. Naaf himta hayyee akka warri Yesuus Kiristoos ajjeese san warra amantii qabu warra ajaja waaqayyoo raawwatu moo warra ajaja waaqayyoo raawwanneetu ajjeese Yesuus. Macaafni maal jedha waa'ee isaanii? Macaafarraa si gaafadhe akka wangeelaatitti Yesuus warri ajjeese warra gartee amantii qabu moo warra amantii hin qabne moo warra hojii seexaana raawwatu moo warra hojii waaqayyoo raawwatu? Hojii waaqayyoo isa raawwatan seexana isa raawwatan maal jedha macaafni waa'ee isaanii jedhe dubbistanii? Naa deebisuu hin barbaanne skipsi godheen sirraa deema. Yesuus Kiristoos warri ajjeese warra fadhoo fi duuka bu'u moo fadha waaqayyoo duuka bu'u ajjeese? Qabamte garta kan deemtu na bira. Homa ani Abu Mu'aaz loojikii kennin fudhadhu malee sen deema ati loojikii dhiisii mee gaaffii seeraa gaafadhatti. Seeraan si gaafatu Yesuus Kiristoos warri ajjeese warra fadhoo fi duuka bu'u moo fadha waaqayyoo raawwatu akka wangeelaatitti. Yoo waaqayyoo raawwadhaa isaaniin jedhe raawwatu. Warri gartee Yesuus ajjeese ajaja waaqayyoo abbaan raawwatamu seexaanaan raawwatan akka wangeelaatitti. Sittani maa dhaggeeffatu.